السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جباب سنة إن شاء الله رأي انترفيو قبل ويانا مو بمركز غباب نوارتي ويات مراد أنا فو وبليين كي نحنا وجين والبري يرو جباب دوك فول انتر. آه، جزاك الله خيرا حياك الله. وبلسقني شيخ عبد الرحمن قال له تومي جناني. أما مو شيء قافي في ديبي وان قمنا تفكاته هند خيسنو نقافي بركة ربي شر تعجيرات سننجا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هي أما سي إسانين والبرة عصو سنة تندريسو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إيه إن شاء الله كما في قلبي بربانا نولين تور مكان كيا كباب سنيو همني أيمن جمال جانين يو ديري سينمو محمد جاني يو ديري سينمو محمد تدبل يو جواب سينمو أيمن جمال جتو أنا فلو بليس خيا أستاذ حذيفة برسيسا مركز خبابي رقم ربي تتي ربي وجيتي سنسن راجالتو هاته بيخي أما namni gadi gadi kaameraan kunuu maa barbaachise jechuun mala laakiin ammoo wantoota tokko tokko gartee waan silaa dabruu barbaachisu sigalee waan silaa namni barnoota irraa fudhate jaamu isiniif dabarsuu barbaanneeti akkasuma jennu baleessa kayya Huzaifa mee interview wayin sii qaba gaafiin ani isin gaafadhu markaza Khabbaab keessa yoo xiqqaatee nama waggaa 3 ture hanga turte kanatti ani amma dhuguma rabbititti ji'a yoo xiqqaate ji'a 10 ture hagana kana jechuun sabriin hin deemaa jira akkamitti yeroo haga ammaa kana yeroo ammaa tana keessatti ulamaa'in sheekoti waliin obsu waliin hojjechuun ni ulfaata waliin hojjechuun waan ulfaata jechuun namni tokko waliin deemee osoo waan takkan facaasne waliin deemuun ni ulfaata kana keessatti akkamitti yaanni nama tokkootu wal dhabaa haga deemte kana akkamitti oofuu dandeessee waan jaamu. Masha Allah. Gaafii bareedaa fi akkaan barbaachisaa ta'e na gaafattanii galatooma isinii jecha haqiiqatti dhugaadha yeroo ammaa akkuma beekamu akkuma isin jettanii haalli hojii deemsaa wal dhageeffatu akkasuma hojii hojjetanii hawaasa agarsiisuu ni ulfaata. Haa ta'u malee erga gargaarsa rabbiiti subhaanahu wa ta'aalaa yoo ni fati lubbuu kan keetti irraa jettee nama hundaa wajjin deemuu ni dandeessaa jechuudha. Gabaabdumatti lubbuu irraa jechuu qofa formaanni. Allahu akbar. Akkana jedhan ustaazni. Hayyee Ayman Jamaal innilleen barsiisaa markaza Khabbaabii. Aymaniif ammoo gaafiin an qabu barsiisaa Quraanaati. Ijoollee waliin jirtu tana akkamitti fakkeenyaaf namni tokko yeroo ijoollee takkaa waliin turu ijoollee tana keessatti ijoollee wal dhoyti tarii ilma baratuma kana keessa kasee arrabsullee kan ustaazuma kana hunda geenye jira ijoollee tana yeroo barsiistu akkamitti barsiista tokkoffaa ijoollee irraa maal abdatta afii keetii hoo maal eeggatta waan jedhamu gaafii hayyee maasha Allah gaafiin silaa kan nama guddaati waa nama kiyyaa darree kanaa miti gaafii nama guddaa na gaafatanii inshallah babattisullee waan hanga kiyyaan dhabuisanii fi qaama qalbiin wajji turaan jaam wallahi ati ijoollee tana dura waa hunda dura obbolummaa teetiif isaan jidduu diin jirtu jabeessitee ijoolluma sibira barachuu dhufte kana akka obboleessa keetii diran jaalachuu ati ijoollee jaalatte taanaan diin akka ati feetutti itti dabarfattee keessa kaayyattee ijoolleen galteetu bakka mahabbaa facaaftiin baanaa akkas karaa gabaabaa xiyyeeta barataa itti waa dabarsuuf jaalachuu qabdaa jechuudha. Barataa jaalachuu qabda inni fedhu badaa haa ta'u fedhu amala maa qabaatu gaafdutti barsiisaan barataa jaalachuu qaba. Keessaa namni quraana barsiisu ijoollee jaalachuu qaba. Jaalachuu qabaa jechuudha. Itti aansee ammas gara obboleessa kiyyaa kanaan deebi'a. Gaafii lama qofaan isin gaafadha. Kana malee takka takka isin dabalee isin dhiisa. Gaafiin itti aanu maal jetti? Nafseerra ejjechuuf maaliin gochuu qaba waan jedhamu. Akkamittiin nama waliin deemu waan jedhuuf nama waliin deemuuf nafseerra ejjechuun dirqama jedhanii nafseerra ejjechuu akkamittiin danda'a? Gaafii bareedduudha maasha Allah. Garuu ani silaa ibsullee ni fedha garuu haa ta'u yeroo naan fudhu waan ta'eef jechuma tokkoon isinii deebisa.
nafsi irra jechuudhaaf quraana rabbiitii fi sunnaa nabi Muhammad hordofudha. Nafsi irra jechuudhaaf quraanaa fi hadiisa hordofudha. Hayyee Eyman Jamaal ijoollee barsiisuu keessatti ijoolleetti waa dabarsuuf jaalachuu qabdaa ijoollee. Barataan tokko ha quraana hin jaalannee jira. Ha jaalalteetuutti itti mul'annee jira. Gaafdutti ati amma akka ijoollee san jaalattuuf maaltu isa kakaasaa gaafii? Ijoollee tana jaalachuudhaaf wanni si kakaasu wallaahi qura'aanumaa fi hadiisaa akkaataa tarbiyaa ergamaan rabbi itti leenjisirra yoo sallallahu alaihi wasallam yoo if duuba deebinee ilaallee irra hedduu ergamaan rabbi hadiisa keessatti hatta nama ijoollee osoo hin ta'in nama guddaallee hin loluusi fuulaa sittiin jijjiiruu yaa gulaam jeeni bal qul sammillaa jeetuma bara akkasitti ammallee kara keetiin nyaatu jecha yaa jedhu kana yaa jeeni wanni sun maal agarsiisti jaalala laaffisuu jechuudha. Yaa gurbaa yaa mucaa jettee ati ijoollee tana yaa mucaa yaa abal koottume jettee ifi qabdee bar ati qur'aana kana haqarawuu jirtuuf abdii biyya takkaati abdii islaamaati hawaasa Itoophiyaa tanaa osoo hin taane hawaasa Oromiyaa osoo hin taane hawaasa addunyaatu si eegu jira jetteeni ifitti as qabdee jaalalaa insiin jee oggii jaalataati nama jallaa sanatti qaceela jetteeni ol kuchiiftee dhoysitee qobatti waan jaalala isaaf argamsiisu qur'aana badhaasa wanni jechuun jiru jaalachuuf maaltu si kakaasaa gaafa qaba ijoollee jaalachuuf namni hundi hin qabu nama tokko quraanatti dabarsuuf jaalachuu qabda jettee deebistee gaafa tokkoffaa jaalachuu kana akkamitti argata? Ijoollee jaalachuu kana akkamitti argattaa? Wallaahi akkatti argannu akkuma ustaazni keenya deebisaa reef kanan accirman gadi jaanii yaa quraanaa fi hadiisa hordofu accirman gadiin quraanaa fi hadiisa irraa guutu. Nallee quubsuu baattanii fudhadhaa maaliif parsantii 100 guutuu jechuun nama fakkeenyaaf wanni hin jeef namoota quraanaa fi hadiisa hordofan hedduu jaalala ijoolleef hin qabne jira. Maaliif jechuun bakka jechuun hin jibbu hin jaalatu. Itti mul'isu bakka ijoolleen isan nama amma Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Nabi Muhammad rabbiinu innamaa bu'istu liyutimma khaliqa al-akhlaq. Rabbiin illee wanna kalaala khuluqan azim jeen. Saniifuu isa rabbiin haala gaarii godhee uume namni kun hundi haala maala gaarii qabu sababa ijoollee jaalatu maal tokko kaasaa waan jeefate ammoo atillee hadiisumaaf quraana hordofuudhaan aan jettee sirriidha. Jechuun bahiin bayaansini malee sirri namni tokko jechuun amma namni hadiisaaf quraana hordofu yoo rabbi isaaf godhe amala gaarii qabaata. Hayyee gaafitti aanuuf ammoo sirraa inni galammas gaafitti aanu. Nama tokko jaalachuuf wanni si kaasu hadiisaaf quraana jette. Amma hadiisaaf quraana nama hedduu qaree anis ilmaan qaree nama hedduu qaree. Garuu hanga qaraane kana keessatti namni waan qaree tana dabarsee ni jira haa dabarsee ni jira. Dabarsuuf hoo maaltu nama gargaara? Maaliif ati har'a waa'ee dabarsuu irraa itti gaafatu jira waan ta'eef? Qur'aana kana yookaan kana dabarsuudhaaf maaltu si gargaaraa jettanii galatooma jidduun osoo ati karaa gaaffii keetitti hin deebine jiddumaan gaaffii takka yaada tokkoon qabaa. Tokkichaan sun maali yoo jettan biddeenni nama qubsu eelarra beekama akkuma manni keenya jee majlisa keessatti namni imaam aalima tahee bee dhaala ambiyaa tahee taa'ee majlisa irraa majlisa dabaree majlisa barsiisu nama majlisa san keessatti maaddaa baasee barsiisuu jechuudha. Maaddaa baasee barsiisuu deebisaa keetiif hin baane. Waan barnaamija kiyyaa waliin taanaa jiru. Amma gaaffii kiyya ati amma maal jechuun jirta dibicha booda horma ta'u yeroo beekanii an kana baasiin gaafan dabarsuuf maaltu nama gargaaraa qofa waan qabdu dabarsuuf maaltu si kakaasaa qofa waan qabdu dabarsuuf maaltu si kakaasaa maaliif sabni isaa namni aalima inni barsiisee inni sirri qaree galee taa'u sun hedduu jira dabarsuu saniif maaltu si kakaasaa amma ati jechuun qaraa isuu kana jaalattee qaruu jirtaame ilmi kana dabarsettee dabarsuuf maaltu si kakaasaa dabarsuu kanaaf wanni si kakaasu akkuma reefu jenne haa nuti har'a waa'ee hadiisaa fi quraanaa irra jirra waan ta'eef hadiisumaa fi quraanaa irratti baay'ee nu kakaasa ballighuu anni walaw kaana aayaa min hadiisi rasuulillahi sallallahu alaihi wasallam. Amma kanallee hadiisumaa fi quraana dalaguutuutu
dabarsuuf illee si gargaaraa jechuudha. Sanuma waliinu jecha hayyuu tokkoon yeroo muraasa dura dubbisee ilaalee ani namni tokko osoo baratee galma hin gahin barsiisuuf tattaafatuun kuni na bira jaalatamaan turre. Garuu immoo eegaan jecha san dhagee barreeffama san dubbisee arge baay'ee takka na bira jaalatamaati. Waan biraatii miti qaayidu nuuraaniyyaa jedhanii kitaaba aliifaa eegala jechuudha. Kanaafuu qaraasiisuun balliqu anni waloo kana aayaa sababaa saniis geessa waan ta'eef aayaa quraanaa irrallee aayaa takka maan taane waan beektu san irraa barsiisuun ayata hadiisa kana si ajajaa jechuudha. Saniifuu asumaanuu karaa uummata keenyaaf dhaamsaan dabarsuun warri quraana qaraatan warri hadiisa qaraatan akkan tatteenye haanee haa barsiifnu waan baay'ee sanii. Amma gaafii itti aantu gaafii takkitti sana Uzeefaaf Hindeessaa Ustaaz Uzeefaaf Hindeessaa hayyee maaliif beektaa nama hundaa'uu gaafii isa fakkaattu Hindeessaaf. Ustaaz Uzeefaan sabrii qabanii mee ammaan tana hadiisaaf quraana jala deemuutu namaa waliin deemuu akkasumas nafsi irraa ajjechuudhaaf nu gargaaraa jedhe. Nafsi irraa ajjechuuf hadiisa quraana jala deemuu jedhe. Jechuun hadiisaaf quraana jala deemuun kuni akkamitti fakkeenyaaf namoota hedduu jira. Amma gaafii kiyya kana waliin akka kaasee nama gartee ilmi beeku. Gartee ilmi sadiitti hin daleen. Kan sheekha ta'ee mataa jala ciratu jira. Ammas aalima ta'ee barsiisanii jira. Waajju jira. Maaltu rakkoo tana uume? Akkamitti hadiisaaf quraana jala deemuun danda'ama? Tokkoffaa maaltu rakkoota gaafii lameen tan walirra naa deebiste. Maaltu rakkoo mataa jala cirachuu tana eega baratanii fide akka. Lammaffaa ammoo akkamitti hadiisaaf quraana jala deemuu dandeenyaa waan jedhu. Areedaadha. Gaafii gabaabumatti si deebisa. Beekumsa eega barate maaltu jalina fidee jira. Beekumsa jechuun maanuu dura qara'uu jechuu miti. Beekumsa jechuun beekumsa jechuun hubachuu jechuudha. ما يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. الفقه معناه الفهم. هبتون نمني توقع يقدين هبتي مو ما تجلس أيوة جنة يقدين هبتي ما تجلس أيوة جنة سر لكن إذا كاري ما تجلس أيوة جنة نكاري ما ليس فين قال له هبن نود أبو دكني توك فاني هبتشو أبو وانت إرجع كاراني ركنا فيت لما فاني مو قافل لما فاتيرو ديبنو أكملتي قرآن في حديث خنتي جل ديماني كم تجيرول شنيجة سنيس قافين سا ديب سا رب سبحانه وتعالى ديب سجر قرآن سورة العمران ينصركم الله فلا غالب لكم يا رب سبحانه ربته دي ربي توجتون سلبا وإنه ليسير على من يسره الله لما فان قرآن سورة عنكبوت والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا جو أتتاتافي قوته ربي القرآن يسات دلقو سيف لابس صدفاني مو ربي سبحانه وتعالى نما هندا درجة تخاي وفوق كل ذي علم عليم نمني كنا الدنيا خيستي وان غرغراتي ولا روابيخ كناف فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون قرآن حديث وردفو داف واسدين خوني قهر جيات والله جزاكم الله خيرا. قافين بريد دودا ما شاء الله رب قرتي سر راجالته أما اللي نما قرتي دين كان فجتنا مو رب نجسان راجالة رب سناتا يسو قالتو ما قافيتي أنا خيسو ميفتش أنا خيسو ميسو خيسني والله فرسنتي دي بوغو تورسي قرتو فدا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hawaasa bal'aa osoo hin taane hawaasa ija qabutti waa dhaammachuu fedheeti. Hawaasa keenya kabajamtoota jaalatamtoota keessattuu namni maqaa islaamaa qabdu waa sadeen kana naa jabeeffadhu naa katabadhu. Wanni sadeen sun maali? Namni sunis namni waan sadeen san qabu hayyuu namaa jaama. Waan sadeen sanii siifilleen zarazzaru yeroo qabnu saatiin dhumatee jira waan ta'eef nama bakka irraa dhufe beeku, bakka keessa jiru beeku, bakka itti deemu beeku qalama diimaan naa katabadhu. Wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. جزاكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.